Waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu maatii Waaqayyoo, nageenya Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Ani qopheessaan sagantaa kanaa Naa'ol Baqqalee Kabaatii. Miidiyaa isin daawwachaa jirtan immoo Holistic Wisdom Tube jedhama. Waan nu daawwattaniif Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Barumsa yeroo darbe jalqabne ammas kutaa itti aanu itti fufnaa. Waaqayyo guddaa bara keessan haa eebbisu. Walumaatti nu daawwadhaa. Viidiyoo kana immoo namootaaf sheer godhaa. Baay'een isin jaalladha. Turtii gaarii. Jireenyi bara baraa seensa malee ba'umsa hin qabu falaasamni jedhu falaasama sobaati. Eessaa fuute yoo naan jettanii tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 1-10tti kan jiru akka isin dubbifattan nan barbaada. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 1-10tti kan jiru akka isin baay'ee dubbifattan nan barbaada. Akka jedha. Yaa obboloota koo abboonni keenya hundinuu utubaa duumessaa sana jala akka turan hundumti isaanis galaanicha akka ce'an akka beektan nan barbaada. Abboonni keenya kan jedhu sun saba Israa'el warra biyya Gibxii ba'anii jechuudha. Hundumti isaanis kan Musee ta'uudhaaf duumessichaaf galaanicha keessatti cuuphamaniiru. Hundumti isaanii nyaata hafuuraa isa tokkicha sana nyaataniiru. Hundumti isaanii dhugaatii hafuuraa isa tokkicha sana dhuganiiru. Isaan kattaa hafuuraa isa guddicha isa isaanii wajjin adeemaa turetti dhuganiiru. Kattaan guddichi sun immoo Kiristoos ture. Haleluuyaa. Kakuu moofaan gaaddidduu kakuu haaraati yeroo hundumaa. Kattaa guddaan sun eenyu ture jedhan isaan itti dhugan Kiristoosiin ture jedha. Haa ta'u iyyuu malee lakkoofsa 5 irra jiran kun immoo haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo isaan keessaa namoota baay'eetti waan hin gammadiniif lafa duwwaatti hin gataman. Kattaa guddaatti dhuganii lafa onaatti gatamuun jira jechuudha. Kiristoositti dhuganii Kiristoositti cuuphamanii Kiristoosii wajjin cuuphaan milikkita Kiristoosii wajjin du'anii du'aa ka'uuti. Kiristoosii wajjin du'anii du'aa ka'anii kattaa isa guddaa Kiristoositti dhuganii isatti nyaatanii carraan itti lafa onaa keessatti gataman jira jechuudha. Maaliif? Baay'ee isaanitti Waaqayyo hin gammanne ture jedha. Nuun har'a Waaqayyo nutti hin gammadu jechuudha ree? Itti fufaa dubbifadhaa akka jedha. Wanti kun hundinuu immoo nus akkuma isaan sana waa nama akka hawwineef of nu eeggachiisa. Cal jedhee seenaa barraa'e miti jechuudha. Seenaa kakuu moofaati jennee waan gannu miti jechuudha. Maaliif barreeffamedha? Nuuf barreeffame. Maal akka taanuuf? Akka isaan sana akka hin taaneef. Akka maal taanuuf? Akka of eeggannuuf. Of eeggachuun hin barbaachisaa jechuudha. Kanaaf of nu eeggachiisa jechuudha. Isaan keessaa kaan waaqayyolii tolfamaniif akka sagadan isin warri waaqayyolii tolfaman waaqessan hin ta'ina. Akkuma caafame jarri garmalee nyaachuuf dhuguutti ta'anii garmalee sirbuuf immoo kaan jedhe. Isaan keessaa kaan gaala mootummaatti gad of dhiisanii guyyaa tokkotti namoonni 23,000 akka dhuman kottaa nummoo gaala mootummaatti gad of hin dhiifnu. Isaan keessaa kaan aangoo gooftichaa qoranii boofni akka isaan balleesse nummoo aangoo gooftichaa qoruun nuuf hin ta'u. Isaan keessaa kaan guungumanii ergamaa isa nama balleessuun akka balleeffaman isinis hin guunguminaa. Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ergaa baay'ee ifaa ta'edha obboloota ko. Ergaa baay'ee ifaa ta'edha. Maal jedhaa? Kattaa guddaa Kiristoositti dhuganii Kiristoosiin minyeeffatanii Kiristoosii wajjin deemanii deebi'anii lafa onaa keessatti gatamuun hin danda'amu. Sababa maaliif? Sababa abboomuu dadhabuuf. Sababa guungumuuf. Sababa gaala mootummaatti jiraachuuf. Wanti kun immoo Waaqayyoon sababa hin gammachiifneef. Waaqayyo ta'utti hin gammadin immoo kan Waaqayyo ta'uu waan hin dandeenyeef. Galma sana bira ga'uu waan hin dandeenyeef. Of eeggachuun akka nu barbaachisu. Akka nu barruuf nuuf barreeffamee jira. Kanaaf jireenyi bara baraa seensa malee ba'umsa hin qabu kan jedhu falaasama sobaatii jechuudha. Bara kana keessa illee of eeggadhuu kan jedhu lallabamuun iyyuu afeera. Akka cubbuuttis fudhatameera. Isa kana gara boodaatti wajjin ilaalla. Roomee 11:16-22 immoo akka isin sirriitti dubbifattan nan barbaada. Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 16-22 kan jiru akka isin dubbifattan nan barbaada. Mata dureen isaa fayyina warra saba Waaqayyoo hin ta'inidha. Fayyina keenyaa jechuudha. Saba Waaqayyoo kan hin ta'in, Yihuudaa kan hin ta'in jechuudha. Jeewusii warra hin ta'in warra akka keenyaa jechuudha. Fayyina isaanii dubbata akka jedha. 16 kaaseen dubbisa, isin 13 kaasaa dubbifadhaa. Bukicharraa gar tokko budduufamee Waaqayyoof kan qulqulleeffame yoo ta'e guutummaan bukichaas
kan qulqulleeffame hin ta'a. Hiddi muka tokkoo waaqayyoof kan qulqulleeffame yoo ta'e damoonni mukichaa kan qulqulleeffaman hin ta'u. Garuu damoota sana keessaa kaan irraa cabnaan ati immoo akka damee ejersa diidaa soora mukicha ejersaa sun qaburraa hirmaachuudhaaf iddoo namoota cabaniitti itti fayyifamteetta. Mukoonni caban suni waa'ee saba Israa'eliin dubbataa jechuudha. Sabni Israa'el isa gooftaa Yesuus wangeelaa Yohaannis boqonnaa 1:11 irraa gara saba dhuunfaa isaa dhufee namoonni isaa garuu san simannee jedha. Warra isa simataniif immoo ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne jedheetu sabni Israa'el akka san simanne carraa jalqabaa warri qaban saba hundumaa keessaa warri fo'amanii akka gooftaa Yesuusin hin simanne akka abboomuu dadhabuudhaan jireenya keessaa ba'an dubbateetu ati immoo bakka isaan itti fayyifamte diidaa akka muka isa dhufteetti fayyifamte jedha. Anaaf isinii jechuudha. Muka diidaati jechuudha. Damoota sanatti of hin jajin. Damoonni sun eenyu fa'a? Warra Israa'elitti jechuudha. Of hin jajin. Yoo of jajje garuu iddicha si qabee jira malee ati iddicha akka hin qabatin yaadadhu. Iddi sun immoo Yesuusidha jechuudha. Waaqayyoodha jechuudha. Damoota sanatti of hin jajin. Siiniyyuu idda sanas si qabee jira malee ati ofii keetii idda miti. Itti maxxante. Ati immoo akkan iddoo isaaniitti fayyifamuuf damoonni sun irraa caccaban hin jetta ta'a. Bayeessa jette. Isaan amantii dhabina isaaniitiif irraa caccaban. Maaliif caccaban? Amantii dhabuu isaaniif. Ati garuu amantii qabeenya keetiin jabaattee hin dhaabatta. Kanaafis sodaadhaan eeggadhu malee waan guddaa of hin se'in. Sodaadhaan eeggadhu. Fayyinni keenya waan sodaadhaan eeggatamuudhaa. Sakkii hodiidhaan jennee nuun sila. Amanamaadhaan jennee nuun sila. Waaqayyo deebisee jireenya hunda hubatu hin jennee nuun sila. Garuu maal jedha? Sodaadhaan eeggadhu. Maaliif? Waaqayyo damoota warra mukichatti dhalatan hin qusanne erga ta'e sis hin qusatu. Waaqayyo damoota warra mukichatti dhalatan warruma jalqabaa sana yoo hin qusanne erga ta'e siinis waan si qusatuuf hin qabu. Egaa gaarummaaf humna waaqayyo yaadadhu warra irraa kaatanitti hamaadha. Haleluuyaa. Warra irraa kaatanitti maaloodha? Hamaadha. Eenyu? Waaqayyo. Siif garuu gaariidha. Haleluuyaa. Siif garuu gaariidha. Kunis yoo ati gaarummaa isaatti jabaatte duwwaadha. Tasilaasaa olleedha jechuudha. Kun immoo yoo maal taateedha? Yoo ati gaarummaa isaatti jabaatteedha. Itti jabaachuu qabda jechuudha fayyina keetti. Kana achatis immoo mukicharraa hin muramta. Oh my God. Mukicharraa muramuun carraan jira moo? Gubachuuf carraan jira moo fayyanii ka'anii? Maal jedhaa? Siif garuu gaariidha dheetu. Kunis yoo ati gaarummaa isaatti jabaatte duwwaadha. Kana achatis immoo mukicharraa muramta. Isaan immoo amantii dhabina isaanii irraa yoo deebi'an iddoo isaaniitti hin fayyifamu. Waaqayyo deebiseetti isaan fayyisuudhaaf humna qaba. Atin akka muka ejersa diidaatti dhalattee isa irraa muramtee muka ejersa qeessa akka uumamaatti sitti gargar ba'etti kan fayyifamte erga taate hammam caalaatti warra itti dhalatan kun deebi'anii muka isaaniitti afeefaman ree jedheetu abdii fayyinaaf sabni Israa'el qaban dubbataa jechuudha. Maal jechuun barbaada? Carraan itti fayyina keenya dhabnu jira. Carraan itti amannee kaanee fayyina keenya dhabuu dandeenyu jira. Maaliif? Yoo ati gaarummaa isaatti jabaatteedha kun immoo jedha. Waaqayyo nu haa gargaaru. In muramtaa jedha. Baay'ee faadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irraa ammoo maal jedha? Baay'ee wanta ulfaatu miti. Seexanni yaada keenya yoo goggorsi alatti waan ulfaatu miti. Yohaannis 15 irratti tokko kaasee waa'ee damee mukichaa gaafa dubbatu damee mitituu Yesuusitti jiru abiddatti namu akka jiru dubbata. Akkamitti? Yesuus mukichi wayinii ni dhugaa nana mukicha dhaabee kan eegummoo abbaa kooti. Damee utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa in mura. Damee lama jira. Damee ija godhatuu fi damee ija godhan. Dead branches isa jennu jechuudha. Damee du'a, damee jireenya hin qabne, damee firii hin laanne, damee akkasii garuu eenyutti kan jiru? Yesuusumatti kan jiru. Yesuusitti jira. Hin goga garuu. Maaliif gogaatu dubbannu? Yesuus keessa hundumaa risoorsii gaarii jira.
Idda Yesuus keessaan harkifamee kan dhufu jireenya waan lubbuu qabudha. Jiidhina qaba Yesuus yeroo hundumaa. Maaliif gogaa dameen tokko tokko? Dameen gogu jira jedha kunoo. Tuma Yesuusitti jiru. Firii wiiliitu jira jechuudha. Dameen firii wiilii isaatiin risoorsii Yesuus irraa fudhachuu hin dandeenye jira jechuudha. Firii wiiliin utuu nurraa fudhatameera ta'ee damee hundumtuu waluma qixxee lalisa ture. Damee hundumtuu waluma qixxee jireenya qabaata ture. Utuu Waaqayyo hunda keenya nu giddisiisee ija nutti naqatu ta'e jechuudha. Garuu Yesuusumattitu jiru dameen ijaan godhanne jira. Dameen jireenya hin qabne jira. Dameen kun maal ta'a? In muramaa jedha. Muramee hoo? Muramuu jechuun baay'ee Yesuus irraa adda ba'uu jechuudha. Damee in muraa jedheetu damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka ija godhatuuf irraa hin qeexxaa jedheetu isin ammumayyuu dubbeen isinitti dubbadheen qulleeffamtaniittu. Anatti qabadhaa jiraadhaa. Anis isinitti qabamee nan jiraadha. Akkuma damee muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baate ofiin ija godhachuu hin dandeenye isin anatti qabattan yoo jiraachuudhaa baattan ija godhachuu hin dandeessan. An muka wayinichaati isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu anis isatti jiraadhu isa ija baay'ee kan godhatu. Anatti gargar baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessan. Namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma damee sanaa hin gatama. Sila maal ta'a jedhee hin murama jedhe. Ammoo hin gatama, hin gogas. Damoota akkasiis walitti qabanii ibiddatti naqu hin gubatus. Waaqayyo isa kana nu haa oolchu. Maatiyus boqonnaa 7 irraa ammoo maal jedha? Namni yaa abbaa naan jechuu duwwaadhaan jireenyatti waan galu isinitti hin fakkaatin. Namni Waaqayyoon abbaa jechuu danda'u eenyudhaatu dubbannu? Namni Waaqayyoon abbaa jechuu danda'u nama Yesuusiin amaneedha baay'isuu. Namni erguma Yesuusitti amanee Waaqayyoon abbaa jechuu jalqabee probabilitiin itti jireenya dhabuu danda'u, goguu danda'u, gatamuu danda'u, muramuu danda'u, gubachuu danda'u jira jechuudha. Inni kun immoo filannoo walabaa qaba namni waan ta'eefidha. Waaqayyo akka isa filannoof nu haa gargaaru. Waaqayyo nama yeroo tokko amanee ture ibidda bara baraatti hin darbatu falaasamni jedhu bara kana keessa baay'inaan barsiifamaa jira. Nama isatti amane Waaqayyo ibidda bara baraatti hin darbatu. Waaqayyo gara jabeessa akkasiis miti. Abbaan yeroo mucaansa waa balleessu uleedhaan irreeba malee harcummee fudhatee rukuta malee hin cabsu iyyuudha waa'ee ibidda keessa buusuu miti. Waaqayyo immoo sanarra gara laafessa garraamiidha jedhama jechuudha. Kanarratti waan lama akkasii wal faana hubattan barbaada. Innis maa inni jaalala ta'uu Waaqayyoo fi qajeelaa ta'uu Waaqayyoo akkasii wal faana hubattan barbaada. Waaqayyo at the same time qajeelaadha. At the same time jaalala immoo Waaqayyo. Waaqayyo dhuguma akkasiin jettan gara laafessa. Jaalala badiisa namaan barbaadu. Waaqayyo akkasin hin jenne immoo qajeelaadha. Jastiidha. Jastiitti amana. Kanaaf jastifaayir nu godhe. Cubbuu wajjin walii galuu hin danda'u. Pirinsipilii isaa diiguu hin danda'u. Eenyummaa isaa geddaruu hin danda'u. Amanamummaa isaa ganuu hin danda'u. Qulqullummaa isaa ganuu hin danda'u. Cubbamoota wajjin tokkummaa uumuu hin danda'u. Waaqayyo jechuudha. Kanaaf Waaqayyo ulfina isaa baay'ee Waaqayyo naafaadha. At the same time jaalalamu. Jaalala ta'uu Waaqayyo duwwaa yoo hubanne qajeelaa ta'uunsaa qulqulluu ta'uunsaa nu jalaa bannaa waan barbaanne goonee kaane Waaqayyo jaalalachuu dandeenya. Qajeelaa ta'uu Waaqayyo duwwaa hubanne jaalala ta'uusaa yoo daganne immoo yeroo hundumaa Waaqayyoon sodaachaa jireenya nu dhowwataa laata. Hamaan kun jecha Waaqayyoon arrabsaa jiraannaa jechuudha. Lamaanuyyuu dogoggora. Waaqayyo qajeelaadhas jaalalas. Roga Waaqayyo kana lamaan hubachuu danda'u qabna jechuudha. Maatiyus boqonnaa 22 lakkoofsa 11 irratti seenaa namicha tokko argina. Gooftaa Yesuustu paaraabeliidha. Fakkeenyaan isa gooftaan barsiisudha. Namicha tokkotu uffata cidhaatuun uffate mana cidhaa keessa ta'a. Mana cidhaa jechuun jireenya Waaqayyoo wajjin mootummaa Waaqayyoo isa jennudha. Gooftaa Yesuus yeroo waa'ee mana cidhaa dubbatu waa'ee jireenya isaa wajjin waa'ee mootummaa Waaqayyoo dubbachuu gaafa barbaadu akkasittiin fakkeenya laata ture. Namichi mana cidhaatti ol gale kun uffannaa cidhaan uffannee jedha. Kanaaf abbaan mana cidhaa kun utuu deemee keessummoota isaa ilaaluuti nama uffata cidhaa malee manicha keessa jiru tokko argee jedha. Kanaan booddee maal godhaa jedhee
gadi baasaa iddoo kan qaran iddoo bu'uuf iddoo awwaannaatti naa darbadhaa jedheedha. Hin darbatame namichi kunii jedha. Fakkeenya mootummaa waaqayyoo barsiise gooftaatu. Maal jechuudha? Uffata cidhaa jechuun qulqullummaa jechuudha. Uffata cidhaa jechuun jireenya waaqayyoof ta'uu jechuudha. Namni mootummaa waaqayyoo keessa waan galeef Yesuusitti waan amane duwwaaf heevenii gale hin xumurame hin raawwatame kan jennu miti jechuudha. Maaliif? Uffannaa cidhaa uffachuu barbaachisa. Uffannaa qulqullaa'aa uffachuu barbaachisa. Uffata mootummichaaf malu uffachuu barbaachisa. Jireenya mootummichaaf ta'u jiraachuu barbaachisa. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Namni jireenya waaqayyoo keessaa carraan ittiin ba'u hin jiru falaasamni jedhu dhugaadhumatti obboloota tokko falaasama sobaati. Namni jireenya waaqayyoo keessaa of baasuu danda'a. Firii wiilii qaba namni. Phexros lammaffaa boqonnaa 2:19-20 kutaa sila dubbifanne sana isinii dubbisuun barbaadame lakkoofsa 19 irra kan jiru isaa. Warra kaan birmadummaa abdachiisu garuu ofii isaaniitiyyuu garboota badiisaati. Namni waan maka gooftaatti samoof garbicha ta'a. Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuudhaan xuraa'ummaa biyya lafaa duraa baqatanii erga ba'anii deebi'anii ittiin qabamanii yoo mo'aman akka isaan itti jiran inni booddee isa duraarra nammaata. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti amananii erga raawwatanii erga fayyanii booddee deebi'anii xuraa'ummaa biyya lafaatiin yoo mo'aman jedha. Mo'amuun hin danda'ama jechuudha. Xuraa'ummaa biyya lafaan deebi'anii qabamuun hin danda'ama. Carraan akkasii jira jechuudha. Yeroo akkas ta'u maal jedhaa? Akka isaan itti jiraatan inni booddee kun hamminni isaa, gadhummaan isaa, xuraa'ummaan isaa isa duraarra hammaata. Jedheetu karaa qajeelummaa erga beekanii booddee abboommii qulqulluu isa isaaniif kenname irraa galagaluu irraa takkaa utuu hin beekin hafaniirutuu ta'e isaanii wayya ture. Ayyaana waaqayyoo mineeffatanii karaa qajeelummaa irra bu'anii jireenya keessa galanii deebi'anii ganuun hin danda'amu. Maal godhanii? Mul'inatti Yesuusiin hin jiru jedhanii duwwaa miti. Yesuusiin ganuun mul'inatti Yesuusiin hin jiru fayyisaa miti inni waaqa miti jechuu duwwaa miti. Isa kana Tiitoo boqonnaa 1:16 irraa akkasiin dubbifattan nan barbaada. Hojii keenyaan Yesuusiin ganuu dandeenya. Isaan hojii isaaniin Yesuusiin gananiiru jedha. Tiitoo 1:16 irraa. Yesuusiin hojii keenyaan ganuu dandeenya. Dirqama Yesuus gooftaa min jennee konfees gochuu hin qabnu. Dirqama Yesuus hin jiru jennee eetistii ta'uu hin qabnu. Hojii keenyaan Yesuusiin ganuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maal jedhaa? Utuu namoonni hafaniiru ta'e wayyaafii jedha. Hammeenyi isaan caala inni fayyanii deebi'anii kufan immoo jedha. Jechi inni sareen diddigee diddiga isaatti hin deebi'a. Akkasumas booyyeen dhiqatee dhoqqee keessa gangalachuutti hin deebi'a jedhu dhugaa ta'uunsaa waan isaan kanarra ga'uun in mul'ata. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Namni carraan itti deebi'ee jireenya dhabu jira jechuudha. Carraan itti deebi'ee jireenya waaqayyoo keessaa of baasu jira jechuudha. Akkasuma Ibroota boqonnaa 10 deemeen sii dubbisaa. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 26 irraa akka jedha. Nuyi dhugaa hubannee erga beeknee booddee jaallanne beekaa cubbuu yoo hojjenne aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu si'achi hin jiru. Firdiiniif ibiddi naaffaa inni warra waaqayyoo morman gubu garuu sodaadhaan eeggatamaa jira. Stiil namni seera Musee hojiirra akka hin oolle godhe dhuga baatonni 2 yookiin 3 erga dhugaatti ba'anii o'a malee ajjeefama. Nama ilma waaqayyootti miilla haxaatuuf nama dhiiga kakuu isattiin qullaa'e sana waan xuraatti lakkaa'uuf isattiin qullaa'e jechuun waa'ee nama qullaa'ee haasaa jira. Inni koo waa'ee warra Oromootaa miti jechuudha. Nama ilma waaqayyootti miilla xaatu nama dhiiga kakuu isattiin qullaa'e sana akka waan xuraatti lakkaa'u hafuura ayyaana namaaf kennu isaa arrabsuufis adaba sarara hammaatu hammamiitu isaaf mala jettanii yaaddure. Nuyi dheetu itti fufa. Maal jedha 26 dhugaa hubannee erga beekne booddee jaallannee beekaa deebine cubbuu yoo hojjenne aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu hin jiru jedha. Namni erga fayyee booddee deebi'ee cubbuutti kufuu hin danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee barsiisonni Hyper Grace Gospel barsiisan maal jedhu? Cubbuu hojjettee taanaan ati silumayyuu namannee jedhanii yaadu. Ati silumayyuu namannee jedhanii barsiisu. Namni cubbuutti kufee namanne inni siluma namannee jedhanii yaadu. Macaafni qulqulluun garuu akkas hin jedhu. Amantee kaatti cubbuutti kufuun carraansaa jira. Kanaafuu maal godhire? Of eeggadhuu jedha. Fayyina kee eeggadhuu jedha.
Fayyina keenya eeggachuu hin dandeenya moo hin dandeenyu? In ilaalla itti fufne. Fayyinni keenya fayyina nuyi eeggachuu dandeenyudha kan jedhu in ilaalla itti fufne. Inni kun sagalee waaqayyoo irra iddoo baay'eetti barreeffamee jira waan ta'eef. Akkasuma Ibroota 6:4-6 akkas jedhamas. Ibroota 6:4-6 maal jedhaa? Warri gaayyoo garagalan immoo attamitti isaan deebisuu hin danda'ama ree? Isaaniif takkaa ifeeraaf isaan kennaa waaqarraa mi'eeffataniiru. Hafuura qulqulluutti hirmaataniiru. Gaarummaa dubbii waaqayyoof humni bara isa dhufuuf jiru isaanitti dhaga'ameera. Warri akkasii kun amantiirraa garagallaani deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuudhaaf haareffamuu hin danda'an. Amantiirraa garagaluu hin danda'ama jechuudha. Deebi'anii haareffamuu hin danda'an. Isaan ofuma isaaniitii ilma waaqayyoo deebisanii fannisaniiru. Mul'inattis isa tuffachiisaniiru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Namni jireenya waaqayyo kenneef keessaa ba'uu hin danda'u. Siildi ta'eera. Ati waaqayyo keessatti ashagamteetta. Yesuusiin keessatti ashagamteetta. Falaasamni jedhu falaasama sobaatii jechuudha. Wanta nu ashaguyyuu hin qabu Yesuus. Jireenyi waaqayyo wajjin kaartoonii miti. Wanti nu ashaguyyuu hin jiru. Ba'uun filannoo walabaa keenya. Firii wiilii qabna. Yoo itti jabaanneedha. Fayyina keenyatti yoo cimneedha. Hamma dhumaatti jabaannee yoo dhaabbanneedha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Qabxii tokkoffaa irratti maal ilaalle? Filannoo walabaa akka qabnu ilaalle. Filannoo walabaa hin hubanne barsiisonni Hyper Grace Gospel barsiisan jennee jechuudha. Qabxii lamatu nu hafa. Qabxii lamaan hafan itti fufnee ilaalle.